Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shema harka fuudhee jirra jirtu hordoftoota chaanala Abdaatuuf nageenyi keenya kan jaalalaaf kabajaa bakkuma jirtanitti simbira haa qaqqabu siniin jecha har'a haala bittaa fi gurgurtaa biyya keenya keessatti gatii motorsaayikilii fi akkasumas gatii baajaajii bara 2015 akka Itoophiyaatti kan simbiraan geenyu ta'a. Akkaduma viidiyoo kanaatti na faana turaa isiniin jira. Warri gara chaanala kanaa immoo haaraa dhuftan sabiskiraayib gochuun viidiyoo kana laayikii gochuudhaan odeeffannoo gabaa biyya keenya keessa jiru tokko tokko isin biraan geenya. Akkasumas qorqorroo simmintoo fi gatii meeshaalee ijaarsa manaaf ta'u meeshaalee mana keessa kan yeroo dhiyootti isin biraan geenyu ta'a chaanala kanaan. Egaa chaanala kanaan yeroo dheeraa irratti barumsa adda addaa dabarsaa turre amma immoo barumsa biraatti odeeffannoo biyya keenya keessa jiru tokko tokko isin biraan geenya. Egaa gadhuma viidiyoo kanaatti na faana turaa isiniin jira. Kun chaanala Abdaatuuti. Viidiyoo keenya sabiskiraayib gochuun nu jajjabeessu hin dagatinaa. Laayik illee tuqaa chaanala keenya sabiskiraayib gochuun viidiyoo keenya laayikii gochuu hin dagatinaa isin jenna dhiifama. Egaa warri gara TikTok irraan immoo viidiyoo kana hordofaa jirtan piroofaayila TikTokii kana gadi tuquudhaan viidiyoo odeeffannoo guutuu yuutuubii kiyya irraa kan argattan ta'a. Egaa yuutuubiin kiyya immoo chaanala TikTokii jala jira. Warri chaanala kanarraan immoo hordofaa jirtan eessayyuu hin deemina. Gadhuma viidiyoo kanaatti na faana turaa isiniin jira. Amma gara odeeffannoo gabaa guyyaa har'aa motorsaayikiliitiin jalqabna. Motorsaayikiliin isin amma suuraa irratti argaa jirtan kun matoo jedhama. Motorsaayikilii duduqqee matoodha jechuudha. Matoo hamsaaf matoo ta'uudhaan gargar ba'a. Inni isin amma argaa jirtan kun gatiin isin har'a guyyaa har'aa ittiin gurguramaa oole birrii 1,100 fi 35,000 aga 37,000 jechuudha. Egaa motorsaayikiliin matoo jedhamu kun deemsa dheeraa deema. Liitirii tokkoon kiiloomeetira aga 30 deema jechuudha. Kiiloomeetira 30 liitirii tokkoon ni deema. Egaa gatii isaa akkuma argaa jirtan duduqqee motorsaayikilii baay'ee cimaadha jechuudha. Matoo hamsaatti aanee. Egaa gatiin isaa 100 kuma 35,000 macarrashaan isaa jiru kan inni ittiin har'a gurguramaa oole. Egaa inni argaa jirtan kun immoo kan biraa matoo hamsaa jedhama. 150 jechuudhaan kan inni beekamu. Gatiin isaa immoo 1,100 fi 75,000 aga 1,170 aga 1,175tti gurguramaa ooledha jechuudha. Gatii guyyaa har'aati. Egaa motorsaayikiliin baay'ee ol dabalee jira jechuudha. Yeroon kun birra gara caamsaatti waan achi baanee jirruuf motorsaayikiliin hin jabaata jechuudha. Hin cima gatiin isaa. Egaa odeeffannoo motorsaayikiliif qabnu guyyaa har'aa kanuma asitti dhaabna. Egaa odeeffannoo biraatiin immoo walitti deemnutti nagaan naaf tura.